Ashama akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaadhayi ani fayyaa koo dhagalataa waaqayyoodhayi jira har'aa wanti inni qabadhe isiniif dhiyaadhe haala kamiin akkamitti akka bolcii ofirraa qannasnudha yookaan akka qaama keenya fayyaa argannudha. Namni bolcii qabu yaa hunduu bolcii ofirraa qannasuudhaaf ni yaadan haala kamiidha innis har'a isa qabadhe isiniif dhiyaadhe. Dursa warreen channelii kiyyaaf haaraa taatan subscribe warri already maatii kiyya taatan immoo like fi comment gochuun raafatanaa isiniin jedha. Yaa haala kamiidhaan akka fudhadhes dursa vinegar apple qabannee dhiyaanna. Bishaan maagii tokko ho'aa ta'uu qaba. Bishaan ho'aadha. Loomii gimmaashaa jechuudha. Loomii gimmaasha kan qabannee dhiyaannu jechuudha. Fallaana xiqqaa jechuudha. Isas haala kamiidhaan akka fayyadamnu isinitti agarsiisa jechuudha. Dursa kun bishaan ho'aadha. Already bishaan ho'aan jira keessa jechuudha kubbeeyyii keessa. Fallaana lama itti goona jechuudha bishaan ho'aa kubbaayyaatti. Fallaana lama apple vinegar itti godhannaa jechuudha. Loominillee fallaana lamaa jechuudha. Fallaana xiqqaa waan ta'eef loominis faayidaa qaba. Achiin booda walitti maknaa jechuudha. Walitti maknaa. Kuni kan ho'uma dhugna ho'a baay'ees miti ho'uma isaa dhugna kan fayyadamnu ganama cireedhaan dura galgalammoo osoo rafin jechuudha kan fayyadamnu. Achiin booda haga ji'a tokko warri bolcii guddaa qabdan immoo haga ji'a tokkooti ilaaltanii faayidaa qabaachuu isaadha jechuudha isiniif. Warri bolcii baay'ee hin qabne immoo torban lamatti hin beektanii jechuudha. Akkanumaan dhumata.